rabbi arfan sana walitti naa qabe dhuma saamma waan ta'u ilaala namtichi kiyya waa baay'ee naan jechaa jira waa baay'ee waadaanaaf galaa jira ani kana sana siniin jedhu ijoolleen tokko takkallee ni jiranii maalis ta'u saba keetii nama keetii itti hin cakkaniini yoo yaani namni tokko takka hin barata namni nama jeesee dhiifama namaaf godha jettan kana narra ga'e isinirraa haa ga'u dhugaa warreen akkas naan jettan bilookii of jalaa baaseera yoo nama waan akkasii naa barreessuu hin fedhu waan ani keessa jiru anumatu beeka naasu gaaf sana anumatu beeka du'uu kiyyaaf hin boo'u waa takka ta'uu kiyyaaf hin boo'u osoo waa takka ta'ee fuulli kiyya akkana jiru kun badee yookiin harki kun narraa ciramee jedhee yookiin ijoollee kiyyarraa waa ta'e isintu waanaaf godhaa ani ijoollee kiyyaaf bu'an biyyaan baarratti du'e ka du'e badee barka du'e kalaas ijoollee numa guddatti ta'ullee haamlee ijoollee kiyya ammallee yoo gabbahan ijoolleen kun ammallee yoo gabbahanii bakka fedhe gataman yeman kana namni akka fedhe gala akka fedhe seena akka fedhe taakunu namarra caffaranii namarratti waa meeqa dalaganii ammallee badii biraatu dhufa biyyas deeman wanti faayidaa qaban hin jiru namni akkasii eessa taa'uu qaba manuma hidhaa sana khalaas mana hidhaa sana taa'ee kobzii goggogaasaa zabaadisaa nyaatee jiraatu qaba kanani kanini furmaata jedhee yaadu mallee yoo baan isaan ani isaaniin sodaadhu manan godhanii dhugaa isinitti mana miidhuu danda'u alhamdulillah nama miidhin namni namiidhe yoo waan fedhe ta'e waan atti fakkaata. Assalaamu alaykum ashama arkafuni kabajamtoota hordoftoota waan ku jirtu bakka jirtantti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha biyya alas biyya keessas warreen jirtan har'a waan haaraa takkasiniif qabadhee dhufee jira. Alhamdulillah rabbil alamin namni dhugaa qabu dhugaa isaatiif hin ciisu yoo kijiba taate kijiba jechaadha hin dhiistu yaani uumaa miti jettanii egaan immoo dhugaan kiyya gabaatutti dhiisaallee hin jiru jechuudha sinillee numa beektanii rabbi xalaata namatti hin bitiinii siniin jedha namni fi egaa ogguu xalaata namatti ta'uu namatti dhaga'ama nama aarsaa homaa jechuun miti kanas ta'ee sanas alhamdulillah immoo lamaan hafan sanas naa qabamanii jiru jechuudha du'aayin keessanis dafan buune hedduus gammadee jira baay'ee natti tolee jira jechuudha ani gaa akkuma beekamu isaan bira dhaqee waan isaan argus waan isaan faana dubbadhus tokko hin jiru rabbi alagaa firanaa godhee namtichi hordofaa jira egaa namni nama miidhus rabbi immoo nama badaa kana hin tura yeroodhaaf badaa hojjetee yookiin waan gaariidhatti fakkaateetuma of lallaaqa malee waan hin taane karaa rabbii irraas goree namas dhabee rabbis dhaba malee nama ol immoo rabbii ofii dhabuu jechuun baay'ee ulfaata duniyaa hamma dhuftee boru baddu sanaaf jecha nama ofii dhabuu jechuun baay'ee ulfaata nama sammuu qabutti waan akkasiyyuu ani hin beekan ani nama ofii kiyyaa mititi an barrattu nama kamirrattu osoo shira dalaguun hafe hedduu namatti tola garuu gaa namni kun yeroon tokko addunyaan nama sobdi akkuma siniin jedhe gaan hedduu takka gammadee jira jechuudha maaliif yoo jettanii amma arfanuu walitti dhufanii jiranii jechuudha dubartoonni kun tumamanillee akkanatti dararaman illee abbaa isaanii baasaa hin jiranii akkuma yeroo darbee siniin jedhe nama yaadamne naan jedhanii anammallee isaan daddabalanii namuma sana haasa'aa jiranii jechuudha namni isaan jechaa jiran kun immoo nama anaaf nama gaarii nama keerii naaf yaade nama akka maatiitti natti dhiyaatudha yaanni isaanii shirri isaanii maalidha ammallee nama sana faanallee wal dhabee aniin kun akkanani kophaa hafudha yaanni isaanii ani immoo sammuu kiyya ni fayyadama jechuudha kana dhibbaan dhibbatti hin fudhadhu jechuudha isiniif illee kana jedheen immoo ijoolleen baay'een komantii irratti maaloo abbuma sanuuf himiinullee baruu barbaanna naan jettanii osoo abbaansa kan isinillee shakkitanii anillee shakke ta'ee ilmu isinii himaa soo dhugaa waan fakkaatuti waan hin fakkaanne immoo sooshaal miidiyaa irratti baasee haasa'uun hin barbaachisu isiniin jechuu barbaada osoo nu ani eebelu isiniin jedhe isiniin kunuu namantanii jechuudhaanis akkasuma hin amanne kanas ta'ee sanas alhamdulillah dhugaa du'aayin keessan anaaf waan guddaadha ammallee du'aayinaaf godhaa isiniin jedha akkuma isiniin jedhe lamaan dura qabaman sana keessaa ilmoo kiyyaa jettee boossii takkaa gammaatu jedhe namtichi mee akkas jedhanii bo'aa jiranii maal jettati quraanaan kakachiisnee waan jiru goonee haa baasnu naan jedhee jira beektanii namtichi haa baanii akkam jetta yaanni kun yaada keeti ani immoo waan ati jette sii gochuudhaaf duubatti hin jedhu naan jedhee jira jechuudha namtichi warri nan bira dalagu jechuudha maaliif iyyuu nuti dhugaa keessiif barbaaduuf ammallee waan barbaachisu hunda ni goona naan jedhanii jiranii jechuudha
inna warreen hafan isiitti dabalii yaa waan koo warreen ammallee akkas godhaa jiran naan jechaa jirtanii ani warreen sana egaamee rabbumaa beeka hundaafuu kana sanan jedhu asirratti rabbuu nama salphisa gaafa qaniisa rabbiin qabami jedhe gaafuma tokko siin qaba kun akka isaan kana jechuudha isaan kan dhufan nama ajjeechaaf nama balleessuuf nama miila dhabamsiisuuf yookiin ija dhabamsiisuuf fi ofiimmoo kunoo dhabamu numa jira jechuudha ani gaa akka namtichi jedhetti namtichi nama ilmoo qabu nama namaaf naatoo qabu nama kabajuu nama keenyaa olitti nama anana kabajudha nam warra gaariidha warra nan bira dalagoo jechuudha garuu sanas ta'e kanas namicha garaa laafisuuf waan isaan hin godhin hin jiru namtichu xiqqoo shiilash jedhee garaa laafuu barbaade maaliifuu abbaa ilmaaniiti garaa namni ilmoo qabuma garaa laafa aniin kunuu ogguun sagalee namtichaa dhaggeeffadhee jedhu xiqqoo garaan na boora'e garuummoo garaan laafuuf wallaahi garaan laafuuf isaanuu na ajjeesuuf dhufanii maafan garaa laafa waan gaarii dalaganiin garaa laafaa fi isaan kun immoo amma gabbaanii quraana qabachuu miti waan fedhe yoo ta'e ilmaan musliimaa ta'anii kan kana godhan namni quraana sodaate namni quraanatti amanu namni amantaasaa jaalatu namni sabasaa jaalatu kanam godhu ture kanaafuu ammallee yoo baan isaan ani isaaniin sodaadhu omaanan godhanii dhugaa isinitti mana miidhuu danda'u alhamdulillah nama miidhin namni na miidhe yoo waan fedhe ta'e manatti fakkaatani garuu ijoolleen hedduun yaa waan koo hin bahiini yoo baansuma miidhuu waan birasitti fiduu naan jettan omaana gochuu hin danda'an an ofirraa eega ani immoo ka of caala kan na eegu rabbi tokkicha malee yaadni isaanii ittiin deemaa jiran suni silaa har'a kanan jiru garuu immoo rabbiin nama keeriidhaan deemuufuma dhaabbata ani shiran qabu akka namaa kana dharan qabu ganda siiriin beeku waan beeku kan hojjetadhee jiraataa jira waanuma isaan godhe ani hin beeku ishiidha bakka kan hojii keenya nu harkaa balleessu ishiidhaanumatti isaan kaase rabbiin illeen hedduun minyoota faa gargaarii gaaddisee faa gargaarii jaartii yaaddoollee gargaarii naan jettanii jirtanii ani waan akkasii keessa nan galchuu kana keessa nan galchiina maaliif yoo jettan aniin kuni du'aa fi lubbuu jidduu ka jiru namni tokkitti yaa waan koo maal taate naan hin jenne namni tokko waa'ee kiyyan kaafne namni tokko waan jenne maafan waan namaa keessa gala ammaayyuu sababbii namaatiin kana ta'aa jira malee namaaf dhaabbadha nama gargaara ebeluu cina dhaabbadha jedhee ijoollee kiyyatti mana cufee mana duwwaatti cufee takka mana iddoo oolmaa ijoolleetti geessee gatee ijoolleen kiyya soo beeloftu annamaaf jecha waan inni ta'e kana jedhee hin himu ammallee himuu barbaadee son ta'in warreen deemi gargaari ebeluu akkas ta'e ebeluu sagalee ta'e naan jetta yoo feetan isiniin kun ta'uu dandeessu nu hunduu qixa sooshaal miidiyaa fayyadamna kanaafuu asirratti dhiifama naa godhan nama tokkoofu kana booda keessaa bahee jira isiniin jedha garuu kaadama humnaa ol waa itti dhufte immoo ofirraan ari'u inshaallah biiznillah sanuu naman itti dhiyaadhee amanadhu jedhu malee ulaa kiyyarra nama takkaan seensisu kunoo namni anaan nama natti ergee ebeluusaa wallaalu sinuu hin wallaaltaniiti namni sin shakkitan akkuma kiyya koomantiinuu naa barreessaa jirtanii nama kana jedhee adda baafatuu dadhabe malee an dhibbaan dhibbatti namni anatti ergees filsisseedhee taa'ee jira inshaallah moo dhugaan kiyya ni baati jechuudha kanaafiyyuu dhiifama naaf godhaanaan akkas naan hin jedhinaan nama tokko gargaaruu hin danda'u ufuu gargaaruu hin dandeenye anaafuu namatu na gargaaraa jira ambatu na gargaaraa jira mushoo oromoo miti kan na cinaa dhaabbatee jiru araba waan kiyya hin beeknedha ani isaan bira dalaga malee saayinaa isaanii jidaara isaanii dhiqa malee biyyummaa walitti hin qabnu jechuudha kanaafiyyuu asirratti dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu barbaada naaf kolchaa yoon balleessesi akkasida anamma yaanni kiyyaa ijoolleen arfaniin kun naa qabamtee amanani ijoolleen akka amantuu hin jirtu naan jedhe namtichi maallaqa meeqa akka laataniif ani beeku jedhe maallaqa hedduu nyaatu noolan anarratti jechuudha na miskiintitti irratti maallaqni hedduun isaanitti gadi namuu hin oolu kanaafiyyuu dubartoonni akka amantuu jiranii hedduu garafamaa jiran hedduu dararamaa jiranii naan jedhe namtichi yaa haadha sabkee bar akkam goonaa naan jedhe namtichi animmoo ijoolleen kun asiis baatee aga biyyaa buusaa jedhe namtichi yookiin immoo xarafa suudiitti geessee ammallee yoo gabbahan ijoolleen kun ammallee yoo gabbahanii bakka fedhe gataman yeman kana namni akka fedhe gala akka fedhe seena akka fedhe ta'a kun namarra caffaranii namarratti waa meeqa dalaganii ammallee badii biraatu dhufa biyyas deeman wanti faayidaa qaban hin jiru namni akkasii eessa taa'uu qaba manuma hidhaa sana خلاص mana hidhaa sana taa'ee koobzii goggoogaasa zabaadisa nyaatee jiraatu qaba kanani kanini furmaata jedhee yaadu isiniin kunis yaada keessan barreessaa garuu namtichi
aga dandeenyu amansiisuu yaalla namni takka immoo dhufee isaan gaafatu hin jiru beeka namni eenyudha isin jedhuun hin dhufu sootti yaadiin rabbitu gabaa salphinaa isaan dhaabe bar isaan kana mana hidhaa isaan jiran namni takka beeku hin jiru eenyummaa isaanii namni beeku hin jiru maqaas takka lama himatti kaan himatti namni maqaa isaaniillee addaan baasee himu hin jiru jechuudha warri erge immoo maaliif dubbatare ergamni isaanii jalaa fashalaa'ee isaan harka keessaa baafatu jechuudha laala akkanatti namarratti shira soo yaadanii ofiifuu boolla wal naqanii jechuudha ana ka rabbii kiyyatu boolla isaan naqe bar anaa kanaa miti ani immoo waan oguun deemuuf waan natti dhaaddataniif of shakkaa waan deemuuf malee akka isaan dhufanitti akka isaan na weeraranitti sila aniin kun hin jiru jechuudha ammas immoo deemee namni takka isaan gaafatu takka hin jiru mana hidhaa sanatti ebeluun keessan eenyu namtichi immoo akka isaan silkiilleen bilbilanne akka isaan waa takka gooni qoonqoo bichaa rabbii nu gaafata haa nyaatanii haa dhuganii akkanatti eegamaa jiran karaa takka namni isaan baasu hin jiru maaliifu dubbii kana akka qabatee jiru arabadha jechuudha arabni kun immoo ani kafiila kiyya nama na dalagsiisu nama mana isaa dalagu hojjettuu kiyya ajjeesuuf ka'an na jalaa jedheen namtichi khalaas karaa takkatti ba'an hin jiru baasa ebenuma saa abbuma isin ergee baasa hin baasnu yoo hin baasiin asumatti duutu malee ba'uun hin jiru jedhaman ammallee akka isaan baasan ni goona yoo hin baan immoo akkuma isiniin jedhe kana namtichi akkam goona biyya gaagalan immoo xarafarratti hagataman immoo yookiin immoo quraana rabbii sii kakatanii yookiin hin baratu haadhiisanii naan jedhan abadan kana ne eeyyamu baqachumatti haadhu an baqaan mee garaa jabaatu qaba dhugaa khalaas garaa jabaatu qaba gara laafummaan kiyya ega qileena buufte gara laafummaan kiyya ega nama natti kaafte afaan kiyya irraa fuudhee ega nama laadhee nama ubaasee nama kabajjee akka biyyaa sanatti nama kamiifuu dhaabbadhee ol jedhee gad jedhee daa'iman jedhu nama guddaan jedhu ega kun kana natti fide hamtuu ta'an kana booda bakka hin fedhu yuani nama miskiina ta'uu yuun fedhu mujriimuma sana ta'uu fedha dhugaa kala walleen tokko takkallee ni jiranii maalis ta'uu saba keetii nama keetii itti hin cakkaniini yoo yaani namni tokko takka hin barata namni nama ajjeesee dhiifama namaaf godha jettan kana narra ga'e isinirra haa ga'u dhugaa warreen akkas naan jettan bilookii of jalaa baaseera yoo nama waan akkasii naa barreessuu hin fedhu waan ani keessa jiru anumatu beeka naasu gaaf sana anumatu beeka du'uu kiyyaaf hin boo'u waa takka ta'uu kiyyaaf hin boo'u osoo waa takka ta'ee fuulli kiyya akkana jiru kun badee yookiin harki kun narraa ciramee jedhee yookiin ijoollee kiyya irraa waa ta'e isintu waanaaf godhaa ani ijoollee kiyyaaf bu'aan biyyan baarratti du'e ka du'e badee ka du'e kalaas ijoollee numa guddatti ta'ullee haamlee ijoollee kiyyaaf ani ijoollee guddifachuuf malee namaaf xabaqaa ta'uu dhufe kun balleessaa kiyya kanaaf iyyuu ammallee gara jabummaa bitatu qaban jajjaba ta'uu qaba khalaas maal godha garaa laafee faayidaa maal qaba eegan nama kiyyaan nyaatame eegan nama kiyyaan qalame eegan nama kiyyaan fuulli kiyya harki kiyya yoo wanti tokko kiyya bade nama kiyyaan agadu immoo maal abboo yoo akkanatti osoo laaloo fi kiyya akkana of saqqalinaa wayyu namni kiyya akkas na godhuuf inna ijoolleen akkas jettan immoo carraa naa kenne siliifaa kennu jechuudha kanuma jechuu barbaada kanas ta'ee sanas egaa kan rabbi fidu isuma beekaa yookiin amanutaa yoo isaaniin amaniin isinillee yaada keessan dhugaanaa barreessaa maaliifuu nafaana rakkattanii nafaana cinqamtanii yaa waan koo jettanii eessa isaan bilbilaa jirtanii qaxxitaan natti bilbiltan imoon natti bilbiltan kun maanni kabajanaaf qabdanii fi rabbi isinaa kabajuuti yaada keessanis nin fudhaa ani garuu yaadni kiyya idimee likkii isaanii achis ba'uun qaban nama tokkonis wal arguun qaban daa'ima qabaatanii hin qabaanne namni daa'ima isaatiif yaadu waan yakka waan badaa kanan hojjetu namni daa'imuma ofii jecha iyyuu keerii dalaguu tureeyyuu sila osoo ta'e kanaaf iyyuu dhimma isaaniitti achitti haa tortoran inshaallah biiznillah ani kana du'aa'ee godha isinis du'aa'ee naaf godha rabbi gaa arfan sana walitti naa qabee dhuma isaammoo waan ta'u ilaala namtichi kiyya waa baay'ee naan jechaa jira waa baay'ee waadaanaaf galaa jira ani kana sana siniin jedhu sagalee isaas ol baasuun barbaadu kanaaf iyyuu rabbiin haa galatoomu ani kaan asiin natti jallatus kaan immoo sororee na dhufee karaa qajeelaan na gargaaraa jira alhamdulillah yaadni keessan anaaf gahaadha galatoomaa jiraadha yaada keessan immoo koomentiin naaf barreessa. Hello guys, welcome to my YouTube channel.